أرمى لا دمو دبرتي لك جارسنين كما كلتين والله جالس هنك ثاني ربي وجه سياجي راجس آمين أم بنو أكو مغينا نجينا سيدنا نجار سيدنا نجينا الدنيا بني آدم والكيس يرامي تقول لك نمني والكيس يرميتا نعمل الكيس كده لك ايه ده وأنا جاي ما تدارتي أي أرى رفيت ما كفوت الدب جايبة ولا ويا بطريبة ورفعه له تبير كلمة أن يا خليت بنتي أنا سلفي سيبني ربيع تقول كله لي قالت لي توجيه وجود يلا نجي لامي كده قربنا جايزة وأنا في الدب ولا له ما شاء الله يا دعائين كبرم تنجي تروح كله راح جرت برم ما شاء الله يرجع صوب أنا قيس لو جود يسوان نامي كده وأنا أرجع في اللي سوان نامي كده بس دارو أتوسي الحمد لله جيت هاري هذا تيا مالتو سندي والله رفع ولا تكون أما أشاك وتنا خافت كوني أدو نجت ما شاء الله هاي دعائي برنا قوة سنت دعائي سوما سرا أنا كيبلو ميتي أكلمة ربي ولا لكن تسيارة رفع الدو رفع أنا الحمد لله نكون نمت يوتي كنا أنت أتي تناتو ولا منقال يا أتي تو أنا منقال تبيته ما كان كم تفرع بس ربي زنو زاد كان كم قدام ربي زاد ها ما كنت أقول ما نيوم قبل بريت كده واي البرام دلتي نانجابر واي بيجا سكن ما تدري دل دلومو فون جاتبه وبلادين تيجي نياتا كان دي ستنا كان تنا دب دبو ما تكتي ترى تيجي تلفهم مجايبة nyaata wani di sanam na kami jiraata wala ay نيات ربنا لا راجعوا جت قوية تكفى تكفى يا تنيا من جتنا كان تجاه فقالو كان وين سيدا غاري gaafa te غاسا kallo كان te serge be tolle foto tante te gaafa te sanande ni barsi gaafa te kallo te serge jira ونما كان جدا غاسا gaafa se jolle la fa sanande le jolle والله نفهم والله ريات يا قتي yak te kai bread jira folle yapsi وين du albi لا ابو سربي ايش ممكن اصور كيف انا هدا يا فوق قرة lakke kon ko nya tamale abba ko ya namni garin kon ko سبورتي sanu de دلو كده be سبورتي كم تدرجال मेरा बेटा मैं कौन को तरह बेच फिर आदि सो ni sinya likkire jirta لكن أنا كنا نروح نيانا قلت ليزا دباسة تجي تطلع ولا لا قفا أنت قلت ليزا olbas ما ليزا دك والله تطلع دباسة تبجي يو برا يدنا ما tammer ren sayo ليزا asjara كاجر بجي يو أرسي فرسته تاني تك نقول تزا ma olbas شكو يا بويا كدو براجلو هاي أخبار مالك بدر والله أنا أي فايدات إنه أما تيك سنة كلتي ربي زرنا بريكا أما نونو بير أبر guyyaa saana qabe ya saa sagal fi ne ka timja كافة دي كنا مرة tagal asri أوه أصلي ده asri Rama kami jirta Rama tanya ya Rama tanya kau kau tanah kami tegaran na boko kaya Rabbi si udah dihriati jaga saja apa ni udah dulati namni kanan jah Rama kau kau firna kuna mau facalle morman na kaya Rabbi lah calle morman na diri nama fi dullati bira hola dullati na manjan me tam eh wallahi me na macalle kana tanya Rama tanya doktor calle kana tanya firi shamfan tudar raka ba Rabbi kaya dah dukam logot me kam logot ya Rama tanya manuma fa balci to wallahi namni mau gabbatai ilmu matan adalah wallahi lu gak ada ilmu nama gabbatai ilmu agar mereka tak adalah
komantiin sirrii irra naa barreeffamte jireenya kiyya keessatti. Rahama. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Rahama. Bukan agak anda. Injar jangan kagak. Saya dah. Rama beekam na gosa mata naa dhaya politikoon ko firaadhii sun dadhabee qoonqoo waan qinii hira bitadhe halaawaa bitadhe marfee qofaan naafe hafuurri achi ta'e markamista. Wallaahi dhugaatiin jaaba. Nafta tabaratin. Ati ni gabbadate yaadu jirtaati qolle. Ati naa Rahama nammoo akkamitti gabbada jechuun jirti. Hin jettu rooma hin feetu. No, never. Takka jedheen beeku. Naaf ishiin qaqalloo Takka jedheen beeku ni sin jedhu. Ya, wanni da beektaa kulle gabbinni wanni walitti hidhata beektaa. Hormoonii kennaa walitti hidhata. Namni akkanuma lafaa ka'een gabbatu. Hormoonii bita dumoolaa akkana godhe lubbuutii dumoolaa akka dhugan akkana ta'e dumoolaa gisee afur mugis shanan dhuge. Mee hollaa jibbaa. duuba ofirraa dhiisi kan dhugini. Bar fedheen goone bar waan sadis dirqama na dhukkubeetiin. Awwaala bashaa kan allee fedhu doktori wallaahi waan gartee mana maa kun ta'e hin fedhu. Rabbi itti na kaase gaafa san biyyi tana keessatti yaaboo itti na kaasee dawaadhaa dhuginaan jedhanii ka'een boodaa bar waan qallaalli takkaan fayyu. Gisee afur dumoolaa dhugee san booda daan tartar ta'ee kun akkana badi ama sadii qofa gabbinni kan jedhamu. Dubni hoolaa kun duba qofa nama baasa jedhanii akkamimee dubbii kana danuu baas. Wanni irra nama baasa jedhana koollee ndaganyatti. Dabba. Somaaleen ni dhuyi digan. Gaafa maddaasii kamalee dabbaa nu baasu jiru akkaan akka uummattu akkanuma achumarra na dabalee kan addaan lafa facaase malee kun amma kana godhee na teessuu jira kaaduu tola. Waan gootu laalatama qallachuu yoo barbaadde hiraata. Ta'a lama dura nyaatu. Hiraata sa'aatii dursiiti sa'a magribaa nyaadhu san booda nyaatin ammallee nyaata akka ruuzaa paastaa kana nyaatin wanta akka salaaxaa qofa nyaadhu magariisa kana jechuudha baala kana nyaadhu. Wiitii nyaata koollee. Garaa yoo kasi oowwu taate wanni qabda ka gaastiriikii qabda dhoggaarraa qabda. Hin qabu qonkuma tan hoon xiqqishuma akkanatti akkana beela'uu ta'e hin danda'u dhaabbachuu hin danda'u. Hayyee wanni ofirraa laalte dhukkuba sukkaaraa ofirraa laalte namni kolaasterol dhibee sukkaraa sukkarillee nama beelessa. Daayibiidii yes. Kolesterooliis yaa amma garaan nama gubachuun sunis simtama kolesteroolaatis ta'uu danda'a. Waan lamaan kan ofirraa waan sadii ofirraa laali. Namni sukkara yoo qabaate amma beelaa beektaa dama. Yaa waa sadii ofirraa laali tokko taayiroodii ofirraa laali yeroo hedduu dubartii kamiidhu taayiroodiidha. Yaa dubartii yeroo hedduu kamiidhu taayiroodiin baalaansiin hedduu miidha dubartii siigalee dubartiin hedduun kamiidhamtuun taayiroodiidha. Inni kunillee daayibiitii inni kunillee kolesterool. Kolesterool yaa. Wanta kan ofirraa laali inshaallah. Kabiraa ammoo yoo dandeette ruuza dhiisii. Irra guddaa maal beektaa kolle waan nyaattu dabale kolle kuduraa fi muduraa nyaattu. Anamma maal nyaadda beektaa foon reetii nyaadda halluu nagarratti foon qurxummii ture. Gubbaan gisee lama inni jira mate waan akka gartee raafoon beektaa goomana fi kurumbaa furuutii. Ammallee dubbii godhi kulle yeroo alwaadaa bira dhaabbattu akkana shunkurtaa ciraa dhugarsiisu. Wallaahi homo baatii lamatti kiiloo fidi 20 irraa buusuu baadhaati kan dalle. Yoo nati darabbii kiyyattiin tawakkal tolallaa jetti dhiisee nyaata kiyyatti fufoo baatii lamatti dalagee. Intaltu warra kanaa takka. Mi gudduu godhadha kiiloo 100 firraa qannasu jirti. Yaa boonaan jette hedduu na jaalatan. Daayitii goonee firraa buusna na wajjin nyaadhu naan jetti nyaata. Salataa kana gootee naafis qiccee ifis fudhatti. An salataa isiitiif ruuza walitti dabalee nyaadhee rama. Walitti hidhan. Siitu balleessaa qaba kuulee dhage. Salataa bichaa nyaata osoo hin taane maal goota bahe? Ruuza waa xiqqisuu fallaana lamaaf sadii gartee miti xiqqishu. Maddi qajatta malee hedduu akka gartee nama wanni ittiin godhatta. Ganama sugaa kaatee.
والله Isteetu maal godhanii taa'onne daabboo dhaqne konne daabboo adii nyaatin laal daabboo adii ittuma dhiyaatin daabboo gattee wiitii maal jennu kaadhaa afaan oromatti wiitii itti beekan wiitii tana nyaatu. Ila kuun carcar kuullee wahiin jechuu ni barbaada yeroo takka yoo na hayyamte. Laal kuullee Jeen abshis furdinnaa miti karakkoo qabu. Wanni furdinni sun namatti fidu karakkoo qabu. Atamma furdinna ifirraa buusuu irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane amma atiin bareeddudha. Nama tokko ka furdinni kun irraa fokkatutu jira. Ka yoo furdatu fokkatutu jira. Ati nama furdinni kan kee furdinna bareedaadha maasha Allah. Dubartii ammoo dubartiin xiqqoo furdoon ni bareeddi siigalee maal jette Oromoo yoo mammaayitu. Loonii fi dubartii tama foon qabdutu irra tolaa jedhan. Mammaaqa nama qallaadha beeki. Kan hedduu haalaan qalloodha. Garuu dhiirti dubartii tana yoo isiin xiqqoo furdatteef fedhu yoo isiin xiqqashoo isii foon qabaatte bakka qabatan yoo qabaatte fedha warri dhiiraa jechuudha. Haa taatu ati nama furdinna maa furda